sirna haaromsaa amma deemu kana cuuf wayyaaneef dalagaaf shayxana biraatiifuu kan hin beeyne jira jechuu. Kanaaf Dr. Alamuu tokkoffaa Dr. Alamuun dhimma kanarratti waan dubbatuuf illee naan galu'an waliigalteen kan jiru adda bilisummaa uummata obbo Daawud Faatiiti mootummaa naannoo Oromiyaa jidduutti amala itti ta'eet sharrii wayyaaneen lafa keetti keessa ba'u dideeti malee dhimma mootummaa bakka bu'ee dhaabni seenuu hin qabu. Aki goonu Oromoo dubbiin dheeressinu hin tuttuullu dhugaa walitti himnee addaan galla. Ji'a 8 yeroo kanatti filaan warra filannoof qophoofne. Yeroo kanatti har'a qabeenya afaan wayyaaneetii hambifne xiqqoo sanarratti akkamitti misoomsinatti hojjanna. Amma wanni ta'u obbo Daawudilleen ajaja haa dabarsu. Warri mootummalleen kijibduuf keessaa baasanii warra waliin nu dha'uuf keessaa baasanii waraana bilisummaa Oromoo kan Oromoof gadi ba'e